Yamma. Maakii boyfriendii qabdaa? Ati gisee meeqa sitti minan gaafatiin waan akkana siin jenna? No baruun qaba kaa. Akkas bareedda taanaan baruun qaba. Irraa kana argame si malee jiraatu eebbaan kan siin dhufee abaarsin argatu. Boyfriendii qabda moo hin qabdu? Hin qabu. Anis hin qabu. Gabo. Ajaa'iba qabaa qaba. Duwwaa samboodoo. Samboodoo. Akkuma ta'u goggoona kaa. Mee geemii qabaddaa ma dubbii dhiisiti hoo hudi qabatu. Hai maa gaafattare. Ani sheemii na qabaa waan akka. Yaanu sheemii na qabu jira. Qabaddulee geema taphannaa. Ergee bar lakkaa'eera. Wallahi kan badin jechaa jiran. Wayni gudi sanii miti wallahi laazim kaan innaa gaa ati na qaanyeessitee di warri fadhii bar innaa rifachuu ya geemii una garre. Warri filaaworii qabdan filaaworii naa kennaa jiru. Raachuu bishaantu macheesseedha ni adda. Ergeetiin jira. Maakii akka baay'ee na goote wallahi laazim. Annan boyaa beekte gisee kooflu. Ilmaan guutuun boo'e. Maakii. Ara isi. Hatana wallahi laazim nan kan badan qaanyeeti nam geemi ergite na ergee jira lakkaa jira nan je. Way maakii miira keessa seente yaati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Maakii. Maakii. Ya boleh sekali nak di sini kanyi setiap mau kanyi dia. Angge mau lain negara orang mau. Wah Allah ya lebih kini. Kemana je nak? Ya sangat keren. Kanan sini Maakii. 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 Arana di sini kakak nanti MB aku la ilaha illallah man sabatnya. Hai. Wanni fatatna gaggame aku masih la usai lagi. Akan macam game ergi gajan game ergi enjira. Abu nangis. Maakii. Nani sampai tanya istri aja nasal istri. Woi. Nani aktivisti orang mana syukuti orang makan aku. Maakas bareedda. Abu nanti si kurba. Onaadha ko. La ilaha illallah kakak nanti MB bola jeruk ya la haula wala. Angkanya kemarin. Maakas bareeddaati kan. Akka malee kasaaraa guddoo keessanii laa ilaha illallah mudarsu. Nuti akka qabsoo dhiisnuufi akka qabsoo dhiisnee hubatee yaadannaa qaawulluuf akkas bareedda. Isi na salphadhe. Laa hawla wayin quba qabaa baraani gee lakkaa jiran angiti. Yaaboo ani wallahi miira kee laa ilaha isi nyaan. Wallahi horii na galchikne. La hawla wala. Wala. Yes. Mal. Hey Maakii. Mal. Qixaatii. Yoo moote. Indee kunoo. Daanuu qaallichi sirriin jiru. Laa immoo yaadaanis immoo natti immoo itti. Miti anaan bishuu lammato. Haa? An bishuu lammato. Aara bafatara immoo enne kuma takka ni hunseenneti. Maal taatee Maakii har'a dhugdeettamoo? Haraa uzbilaa mishxarra jimbuwaan maali dhugu. Waan akkana hin fedhu. Haraa maleeka. Eshi lamaaniyyaan ka'ee qaxxaan. Namoonni bar yoom namoota qaxxaam. Maali Maakii qaanii indee shaanoo ishii qoy hubatii kenna dandaqaan tasasaati. Atisu eddeen gaddaatii jecha keessa na ilaalteedha san dagadde. Aboos mi'aan qaanfadheetiin akkas ta'e jahees ilaaleetii miti wayi.
Miti ai jaja keessa na ilaalaa turte sobi. Ani ishee minna qabee malee. Qoy amma ni ilaallaa taa'aa buda. Ka'e kaa'adha. Eessattiin kaa immoonee? Maakii. Immoonee laa hawla wala. Amma asirratti eegi yoo moote. Amma yoo naa maaliif singilii taate? Maaliif singilaanaa barbaadere? Naatu barbaade. Singilii ta'u? Ni nama jaalattuu hin arganne moo akkam? Innaan ilaala namni naaf jechuun anumaatiin barbaadin. Nama baay'ee ani hin beektanitti baay'een beeka fikirii. Hin beeka. Guutaa. Eenyu sitti hime? Maal? Jammaanti. Akka fikirii beektu moo? Kuma haasawwaree TikTok irratti. Maakii qashtii keenya. Kun maalidha? Birciqoo. Keessa. Bishaan. Araqeedha. Ani hin beeku gaayee. Edda yoomiin dhuguu jammare? Maalitti hin beeka? Eddan si arge. Taa'aa godhaa. Boo'ii keessa kufa yaada. Maaliifan dhuga? Maalitti hin beekan? Jaalala keetiin. Jaalala. Hiriyoonni kee maal jedhu? Tiriidantii Oromoo. Jee maqaa isaa moggaas. Raacheen durbaayisee buskuutii fakkaatti ture. Edda araqee jammartee daafii keetiin kana fakkaate. Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee isa si dhiisee bashitaatu taragee. Maaliif yaada qaba? Maafan si dhiisaa sin dhiisuu yaa haraqee isa si dhiisee bashitaatu taragee. Isaan tikikita. Raachuun taaptaap jechuu dhiisee maakii osoo jedhu maakiin isaa dabdeedha. Dhageessu kuchi hotta'e xullub jaa. Sirbuu? Kuchi. Sifan sirba garuu. Akkuma si tole mana keessa uutaadha. Utaalaa miti ishiin kuchi hotta'een sirba jaalalaati. Girgirii dhiise. Dhibee keessa kun itti baafadha iyyuu. Baga sanaa dabde. तुम पास आए यूं मुस्कुराए क्या करूँ है कुछ होता है क्या करूँ है कुछ होता है Oromoo iskiriinii qaxaqqati raachuun kee tawarradha. Maal jechuudha? Afaan Oromootti maal jechuu wanni amma uliste? Afaan Oromootiin tiraansileet godhu? Achumarra akkuma irra deebiidha akkuma amma taphatetti. Kottuu na biratti kokolfaa haasa'ii maaliif akka ta'een beeku wanti ta'ee natti dhaga'ama. Kottuu na biratti kokolfii akkasumatti maaliif akka ta'een beeku wanti ta'ee natti dhaga'ama. Waanan ta'een beeku natti dhaga'ama. Qixaatii lama dhamoo maali dhamaatu? Beekuudhaaf sirbite hiikaa Ukatidha. Nugeeko mangisti welcome. Bombolino tokko naa kenna. Nugeeko mangisti welcome. Bombolino tokko naa kenna. Filaaworii digdamash yookaan bombolino tokko guys. Raachuu kunuuf jiraadhu kolfa dhumne.
Guys, ana bombolino tokko namni qabu hin jiru. Garmaamu tola sabboontuu ko Zaakii Zulu foon haadha ko. Foon haadha ko. Abdi galata. Afaan Indiyaa akka hin danda'u garuu eenyu sitti hime? Nin xiinxale. Aha, lamni hin gadda viidiyoo yeroon Duubaayii ture sanatti. Yeroon Duubaayii ture sanatti. Muye galatoon maal jettu? Yeroon Duubaayii ture sanatti. Hindi Paakistaanii tokko faana afaan Hindiidhaan yeroo naasoo viidiyoon hojjenneen. Aliyyee galatoon. Dalaydee jirta. Hin argineeree viidiyoo san. Jira. Tiriidantiin Oromoo baay'ee Oromoo aggaataamii kanatti wanti waa'ee waan tokko tokkoon isinitti hima. Namoonni baay'ee waa'ee raachuu rakkoo laalchaa qabu baay'ee. Bifa manaa godhaati uummanni koo sirriitti na hubateera jedhee nama nuan akka kootti. Meebii dogoggoruu nan danda'a. Uummanni koo sirriitti na beekee fitne jedhee nama nan akka kootti. Maaliif jettu miti? Amma fakkeenyaaf Oromoo raachuun kee tiriidantiin kee afaan afurradha haasa'uu dandeessi. Zaakii Lulu abbaate. Afaan afur haasa'uu dandeessi Oromoo tiriidantiin kee. Tokko garmaamu tola. Natti dhiyeessu. Zaakii Iluu teenkii abbaate. Naa jiraadhu boos. Oromoo tiriidantiin kee raachuun kee afaan afur haasa'uu dandeessi. Tokko afaan Oromoo. Oromoo Leedii Gaagaa Oromoo foon haadha ko. Leedii Gaagaa Oromoo afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Ingiliffaa fi afaan Hindii. Akka beekumsaatti garuu lakkaa'u dhiifama naa godhaati. Language is not the measurement of intelligence. Wayii maakishaa maalidha qixaatiin kee? Sagalee jijjiiriti. Achi gubbaa soofadha maali onni sun achi gubbarra taa'iti. Na jana. Baay'ee akka mo'uun jiru mo'amuunis jira shi maaki baay'ee si intiniin jedhin shi. Deemayee. Taadhaa qoy jana sagalee makanaan wayyu. Baay'ee jijjiirti. Si dabbaree sagaleen ko. Nana janini iyyi bakka. Ay jana wayya dhaqeemu. Tankiina jana dhiisi nama. Haala jana wayyaa maaki. Waayituu maali qaanfatte? Jana wayya. Jana wayya. Salvatta maati jana. Inni maal teessina? Yaa kooblee bafatara. Abo ati rabbii faa laal. Ati har'a muudii na qabasiisu jirta. Har'a dhiisiin qaanfatini. Janu. Ziizoo ko. Bombolino tokko. Guys, filaaworii 5 moo meeqa? 10. Nama tokko bombolino tokko. Filaaworii 10 waan qabu. Ara 9 hafe. Saaraa goote. Lama tafe. Filaaworii 2. Filaaworii tokko. Goote. Amma dabilidha. Ishii jinjanaa keenya jammarraa jechuudha maakii godhu. Naan deebistu? Maali si deebisa? Naa deebii malee of hin jana moo? Maali si yaa obboleessanii viidiyoon waraabani dhiisi. Waraaban. Ati janii na yete maali janii maali beeku? Bannaati jani. Basgaari. Ani shinde. Ati xinnoo mokkore ani shinde dafeen ishee. Yaa maaltu? Zaakii ko mangistii dabili irratti otoo ta'ee kun lama gallee ture mangistii. Foon haadha ko. Jammari. Amma guys, bas jaabeef yommuu qixaatiin koo na janiin ishee jedha. That will be interesting. Guys, namoota isaa yommuu qixaatiin koo na janidha baay'ee. Muu qabna guys, na jantu taraashii.
Guys, mau kabna. Intaane Kristinaan badhaasaa irra deebi'aa kaasadhe namichi. Bakka adabu nageet. Nageet. Nagabu. Maali?